Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Kello miidiyaadha. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa oduu irraan isinitti hima. Shawaa kaabaa Salaaleen rakkoo waraanaa hammaataa keessummeessaa jiraachuu gabaasni suuraan deeggaramee qoodame hubachiise. Qe'ee kolfaa fi taphaa mandara kaleessa xaafii hammaaran kan jireenyi qananii ture waraana waggoota ja'aas biyyattii keessaa deemaa jiruun daaraa ta'eera. Abdii faamileen uummata Salaalee golgolaa jira ka jedhan fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa uummanni nagaa jaallatu kun qaama dhaggeeffatu dhabuu isaa balaaleffataniiru. Salaalee qe'een gootaawwan biyyaaf gumaachaa ture har'a jabaan isaa irraa funaanamee daa'immanii fi maanguddoota sochii hin dandeenye muraasatti galeeraa jedhan. Ajjechaa dirooniin raawwatamu akkaan uummata kana gadachuu eeraniiru. Waraanni naannicha keessatti godhamu takkii loltoota mootummaan takkii ammoo faannoon akkasuma kanneen annaaf shiftummaan bosona galaniin uummanni dararaa argee hin beekne argaa jiraachuu himani. Maanguddoonni mimmaan maddiirra lola'u hawwaniif abbootii yeelalan kan agarsiisu suuraa miidiyaa hawaasaan kaleessa galgalaa qabee qoodame namoota hedduu dheekkamsiisee jira. Oduu itti aanuun qondaalonni Ameerikaa dhimma walitti bu'iinsa naannolee Oromiyaa fi Amhaaraa itti fufee jiru irratti ministeera ittisa Itoophiyaa waliin mari'atani. Qondaalonni olaanoo Ameerikaa haala walitti bu'iinsa naannolee Oromiyaa fi Amhaaraa keessa jiru furuun danda'amu irratti ministeera ittisa Itoophiyaa Aishaa Mohammed waliin Finfinneetti mari'achuu isaaniin baasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu beeksiseera. Marii kaleessa gaggeeffameen karaaleen hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaatti cimsuun danda'amu kaafamuu ibsameera. Jila Ameerikaa maricha gaggeessan Ambaasaadara Ameerikaa Ervin Masingaa, ministeera dhimma alaa Ameerikaatti itti aanaa gargaaraa ministeera Afrikaa Bahaa Viisaanti D. Inispeeraa, gargaaraa ministeera ittisaa Maawereen Faareelii fi kanneen biroo ta'uu imbaasichi ibseera. Ministeerri ittisaa Itoophiyaa Injiinar Aishaa Mohammed hariiroon waraanaa biyyoota lamaanii gidduu jiru tasgabbii naannawaa qabsoo farra shororkeessummaa fi ijaarsa nagaaf murteessaa ta'uu ibsanii. Ministeera dhimma alaa Ameerikaatti gargaaraa ministeera ittisaa dhimma Afrikaa Maawereel Faareel gama isaaniin Ameerikaan tumsa waraanaa yeroo dheeraaf Itoophiyaa waliin qabdu keessumaa gama nageenyaan daran cimsuuf fedhii cimaa akka qabdu kaasaniiru. Oduu keenya birootiin dhimma misooma kooriidariin wal qabatee nama gubboo miliyoona 6 nyaate jedhan caffeen magaalaa Finfinnee mirga himatamuu dhabuu irraa kaase. Itoophiyaa keessatti matta'aa nyaachuun bulchitoota biratti irra deddeebiin dhaga'ama. Dhimma daandiif misooma kooriidarii magaalaa Finfinneen wal qabatee qondaalli mootummaa magaalaa Finfinneetti uummata irraa gubboo nyaate jedhamu irraa mirgi himatamuu dhabuu irraa kaafamuu gabaafame. Manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee yaa'ii isaa idilee tokkoffaa bara kanaa har'a taa'een murtii kana dabarseera. Miseensi kun misooma kooriidarii sababa godhatee karaa sirrii hin taaneen manneen jireenyaa 6 fi mana daldalaa tokko diiguudhaan bakka sana abbootii qabeenyaa appaartaamaa hojjetaniif dabarfame akka kennamu gochuudhaan shakkamuun mirgi himatamuu isaa kakaafame. Namni kun obbo Said Alii Kamaal ka jedhamu yoo ta'u gocha isaa kanaaf birrii miliyoona 6 matta'an akka fudhates ibsameera. Mirgi miseensa mana maree magaalichaa Said Alii Kamaal jedhamu kan irraa mulqameef gaaffii ministeera haqaatiin dhiyaateen ta'uu koreen dhaabbii nagaa haqaa fi bulchiinsa gaarii mana marichaa beeksisee jira. Koreen dhaabbii kunis himannaa malaamaltummaa ministeerichaan dhiyaate qorachuun mana marichaatiif gabaasa dhiyeesseera. Manni marichaas gabaasa dhiyaate ilaaluun miseensi kun yakka malaamaltummaa ittiin shakkamaniin himachuuf mirga himatamuu dhabuu isaanii akka irraa mulqamuuf sagalee guutuun murteessuusaa odeeffannoon biiroo kominikeeshinii magaalaa Finfinnee irraa ba'e mul'iseera. Oduu itti aanuun aangaan bulchiinsa yeroo Tigray aggaammii ajjechaa irraa ooluu himanii. Bulchaan godina giddu galeessa Tigray obbo Solomoon Ma'aashoo dilbata darbee hojiif magaalaa Aksum irraa gara Maqalee imalaa osoo jiranii hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen yaaliin ajjechaa irratti raawwatamuu dubbatan. Obbo Solomoon turtii BBC Tigiriinyaa waliin taasisaniin taateen kun yaalii ajjechaa isaan irratti xiyyeeffate ta'uu dubbataniiru. Aangaa kanas ta'ee eegduu isaanii fi konkolaachisaan isaan waliin konkolaataa keessa turan miidhaan tokkollee kan irra hin geenye ta'us konkolaataan isaanii bakka 4tti rasaasaan rukutamuu mirkaneessaniiru. Yeroo leellaan kun raawwatametti obbo Solomoon hojiif Aksum irraa gara Maqaleetti imalaa akka turan eeran. Naannoo Maayiqnaaxal jedhamu yommuu gahan naannoo Falaafil irraa gara Idaak Arbii yeroo garagallu rasaasni nutti dhukaafamee jedhan. Obbo Solomoon leellaan kun erga raawwatamee booda namoota leellaa aangaa naannichaa irratti xiyyeeffate raawwatamee hin jiru jechuun uummata burjaajessan jiru jechuun garee Debretsion Gebremichaeliin durfamu himataniiru. Haleellaa raawwatame bulchiinsa yeroo naannichaatti beeksisuu kan himan Solomoon waan raawwatame yakka salphaa waan hin taaneef tarkaanfiin fudhatamuu qabaa jedhanii jiru. Odeessa keenya birootiin bu'aa filannoo Somaaliilaand ifoomeen Abdirrahmaan Mohammed Abdullaahi pirezidaantii biyyattii ta'e. Komishiniin filannoo Somaaliilaand filannoo tibban adeemsifameen paartii mormituu waddaanii irraa kakaadhimame Abdirrahmaan Mohammed Abdullaahi injifachuu beeksise. Seensa bara 2024 dhimma ulaa galaanaa irratti Itoophiyaa waliin waliigaltee irra kaga'anii fi biyyattii gaggeessaa akka turan paartii kulmiyyee bakka bu'uun kan dorgoman
Pirezidaantii Somaaliilaandii Musee Bihii Abdii filannoo kana irratti hin milkoofne. Jalqabumaa kaasee filannoo kana irratti morkataa jabaa ta'uu akka danda'an tilmaamamaa akka turan Abdurrahmaan Mohammed Abdullaahi yookaan maqaa Iroo jedhuun kan beekaman filannicha caalmaa olaanaan injifataniiru. Akkaataa bu'aa sagalee ifoomeen kaadhimamaan paartii waddaanii Abdurrahmaan Mohammed Abdullaahi sagalee 63% ol argachuun injifatan. Morkataa isaanii kaadhimamaa paartii kulmiyyee Musee Bihii ammoo sagalee kenname 34.81 argachuu gabaafameera. Paartii Justice and Development irraa kaadhimamaa akka turan Fayyisaal Alii Huseen ammoo sagalee %1 qofa argachuun osoo milkaa'in hafaniiru. Mo'atamuu Musee Bihii Abdii walqabatee Itoophiyaan maulaa galaanaan yaadni dhiyaataafii ture maal akka ta'u ifatti beekamaa miti. Tarii haalli atakaaroo gaanfa Afrikaa kallattii jijjiirrachuu akka malus yaadama. Abdurrahmaan Mohammed Abdullaahi Somaaliyaa waliin marii taasisuu akka yaadu eerameera. Akkasuma biyyi isaanii beekamtii biyyummaa akka gonfattu mootummaan isaanii cimsee akka hojjetu waadaa galaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Ka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.